Ameerikaan Gaazaa keessatti nagaan akka bu'uuf dhiyeessite ilaalus Hamaas wantoota ijoo barbaadu akka hin guunneef dubbate. Masraan Yuunaayitid Isteet akka beeksisetti Israa'el waliigaltee guyyoota 60f dhukaasni Gaazaatti akka dhaabatu gaafata jedhameen waliigalteetti. Gama kaaniin qondaalli olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii uummanni Gaazaa keessaa Israa'eliin dirqamaan beeleffamaa jiru jechuudhaan komataniiru. Darajjee Gonfaa gabaasa qaba. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu kana dura ji'a 2 ture erga bitoota isa keessa gufatee Gaazaan ogguraa akkasumas aleellaa Israa'el jala jirti. Ergasii namoonni 4000 ta'an du'u ministeerri fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin hoogganamu ibseera. Israa'el ammoo Hamaas balleessuun kanneen jalaa ogguraman deebisuudhaaf illee haleellaa akka raawwattu ibsiti. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti hoogganaan waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa Tom Fletcher Gaazaan lafa addunyaa beellee itti hammaatee jechuudhaan ibsanii jiru. Uummanni Gaazaa keessaa dirqamaan akka beela'u taasifamaa jiru jechuudhaan dubbataniiru. Kunis yakka waraanatti ilaalamaa jechuudhaan himan. Israa'el torban darbee eegalee haala murtaa'aa ta'een Gaazaa keessa gargaarsi akka seenu eeyyamteetti. Sababa kanaan baatii 3 booda sooratii qoricha akkasumas boba'aan fa'ii seeneera. Gaazaa keessatti nagaan akka bu'u qaamoleen garaagaraa tumsa isaanii cimsaniiru. Ameerikaan karoora guyyoota 60f jechuunis ji'a 2f sagalee qawwee Gaazaa keessaa akka dhaabbatu gaafatu dhiyeessiteetti. Akka gabaafametti taanan karoora Ameerikaa keessatti torban jalqabaa waliigalteen yeroo hojiirra oolu lammiileen Israa'el ugguraman 28 ni gadhiifamu. Kunneen kan lubbuun jiranis ta'ee du'an ni dabalata. Yeroo waliigalteen dhukaasa dhaabuu dhaabbataa ta'e waliigalame ammoo kanneen ugguraman 30 ni gadhiifamu. Gama kaaniin Filisxeemonni 1236 akkasumas reeffi Filisxeemota 180 Gaazaatti deebifama. Akkasumallee gargaarsi gara Gaazaa akka seenu karoorri kun ni gaafata. Waliigaltee kana Israa'el akka fudhattu gabaafameera. Hamaas garuu shakkii ibse. Qondaalli Hamaas Baaseem Naahim yaada ergamaan addaa Ameerikaa Stav Wotkoff dhiyeessan deebii kennaniiru. Hooggansi Hamaas yeroo ammaa yaada haaraa kana gadi fageenyaa fi itti gaafatamummaadhaan ilaalaa jira jedhan. Ol jedhamu Harargee ba'aa aanaa Malkaa Bal'ootti waggaa arfan kan argame holqoota Oromiyaa keessaa isa miidhagina addaa ta'e qabu ta'u qorataan waa'ee holqaa Naasir Ahmad BBC'tti hime. Keessoon holqa kanaa wanta bocni garaagaraa itti baafamee faayamee toora galfamee fannifame fakkaata. Holqa keessoon isaa uumamaa hawwataa ta'e qabu kana namoonni miidiyaa hawaasaa irratti qooduudhaan beeksisuudhaaf yaalaa jiru. Holqa Naasir ol wantoonni adda godhan maali? Qorataa waa'ee holqaa Naasir Ahmad waa'illi koo Habtaamuu Xababuu gaafateera. Holqi Naasir godina Harargee ba'aa aanaa Malkaa Bal'oo keessatti argama. Finfinnee irraa kiiloomeetira 555 gubbaarratti argama jechuudha. Holqi Naasir kun eegaa argame waggaa 4 lakkoofsee jira. Waggaa 4 kanatti hojiiwwan gurguddaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaas hojjechaati jira. Fakkeenyaaf holqoota akka soofumar yoo kaafne waggaa 130 oli kun amma kan misoomaa jiru. Keessattuu holqi Naasir holqoota Oromiyaan 333 qabdu keessaa holqa miidhagaa holqoota addunyaa wajjin dorgomaa fi saayintifik konzerveeshinii mataasaa qabu jechuudha. Kanaaf holqi Naasir holqoota Oromiyaa keessaa isa bareedaa, isa saayintifikii ta'ee fi isa hawwataa guddaadha jechuudha. Holqi kun balbalawwan 59 akka qabu dhagaheen jira. Gara keessaatti fageenya hagamii deemsisuu danda'a, bal'inni isaa hoo waan jedhu naaf ibsaame. Akka holqoota soofumaritti kiiloomeetira 500 kun ammoo holqi Naasir hanga ammaatitti qorannoo keessumattuu Yuunivarsiitii Ji'oosaayinsii Taayiwaan wajjinis gaggeessine fi warroota Ingiliz fi Faransaay waliin meetira 530 jechuudha fageenyi isaa jechuudha. Keessumattuu kareeffatimmaa balbaleetti balbala seensa wanta gaalaarii kutaawwan garaagaraa akkasitti qabu jechuudha 59 kan jette jechuudha kutaawwan xixiqqaarraa hanga gurguddaati. Holqi Naasir kun holqoota biraatirraa adda jechuudha holqi Naasir jechuudha. Fakkeenyaaf holqoota Naasir kana gaafaan biyya Faransaayitti baradhu gaaf tokko holqa kana nan argadhaa jee yaadaan ture achi taa'ee jechuudha Faransaay jechuudha. Akkanatti deebi'een holqa kana argadhee waggoota afran kana holqa kana irratti hojjechaa jira jechuudha. Holqoonni akkana addunyaa irratti top 10 jedhanii dorgomaa hanga hambaa yuuskootii kan galmaanii jechuudha. Kanaaf holqi Naasiris holqoota biraarraa kan adda isa taasisu tokko saayintifik konzerveeshinii qaba. Yeroo saayintifik konzerveeshinii qaba jennu kana Yuunivarsiitii Ji'oosaayinsii Taayiwaaniin qorannoo gaggeeffame bu'aansaa kan yeroo dura haala jijjiirama qilleensa Afrikaatii fi rooba Itoophiyaa kaleessaa fi har'aa akkasumattis lafti sun uumamtee hanga har'aatti kan ittiin baruu dandeenyu
holqanaansi ol keessatti istalagmaayitii argamu jaame holqoonni baay'een istalagmaayitii kan qaban istalagmaayitii jechuun mucha gubbaarraa gadi rarroochi gubbaarraa gara dachiitti gaddeebi'ee kan gara dachiitti gaddeebi'u kun istalagmaayitii jaama. Waan akka cabbiiti yeroo nan ilaalu maal inni qabiyyeensaa? Suni cabbii sun ajaa'iba suni soda istiroo jaama. Soda istiroo jechuun fakkeenyaaf amma cuunfaa juusii gaafa tuubboon takka takkan jirtu takka itti tuutanii adii sun isa sun fakkaata. Addunyaarraa holqoonni akkasii kun baay'inaan hin jiru amma holqota biyya Faransaati yeroo ilaalte baay'inaan keessa baradhee holqa tokko qofaa jiru biyyattiin kuma shan ol qabdi jechuudha. Holqoonni kanaa bakka hundatti hin argaman. Holqoonni kun holqota hambaa yuuniskootti galmaa'uu danda'an fakkeenyaaf amma ji'oo fiiziksii ji'oo keemistirii wantoota garaagaraa kan ittiin qoratamu jechuudha. Naannoon isoota hundinuu holqota hin qaban garuu kan adda isa taasisu holqoonni laamistoonitti argaman dinagdee biyyattii kana guddisuudhaafis bu'aa guddaa qaba. Amma fakkeenyaaf bakkii amma holqi naasolitti argamu kunitti keessattuu gara Harargee Bahaa aanaa qobboorraan aanaa Dagariin akkanatti gara Malkaaballoo gaarreenii fi haalli taa'umsa lafaa miidhagaan aanaa Malkaaballoo keessatti taa'u kun kaalshiyeem kaarbooneetiidha dhagaan isaa aanaa Malkaaballoo jedhamtu kun iddoo hin tuqamin iddoo fuula duraaf biyyattii sana wanti keessatti argamu biyyattii kana jijjiiruu danda'u jechuudha. Kanaaf holqoonni baay'eetu jira aanaa Malkaaballoo keessa jechuu kana malees holqi naasoli waa sadi qaba mataa isaatii jechuudha. Tokko saayinsii konserveeshinii lamata isiifuu hawwataadha. Kan biraa immoo gubbaan isaa bosonaan uwwifamee jira. Bineensota akka gadamsaa, borofaa, qeerransaa kana hundaatu keessa jira. Allaattiiwwan, simbirroowwan hawwataa ta'an jechuudha. Kanaaf iddoo biraatitti holquma qofa daawwachuu danda'a. Kun ammoo gaarri isaa guutummattuu bineensota bosonaa fi allaattiiwwan, simbirroowwan akkasumatti dhagaa laamistooniidhaan kan qalbii namaa hawwatu kan iddoo tokkotti qabatee jiru. Kanaaf holqa biraatti adda jee akka qorataa holqaa tokkotti. Duraanii maqaansaa akka hin eeramne gaafate tokko bara bulchiinsa TPLF waggoota 23f erga hidhamee yeroo jijjiiramaa gadhiifamnaan gara Yemenitti baqate. Hidhaatti dachaasaa jennaan biyyaa baqadhee jedhee jira. Yemen magaalaa Edenetti lammiilee Itoophiyaa 100 lakkaa'aman biroo wajjiniin mana hidhaa kana caalutti hin bahee jedha. Haala keessa jirus gaafadheen jira. Bakki itti daladde Harargee Bahaa gaara mul'ata. Akkamitti akka biyyaa baate natti himte? Waggaa 23 hidhamee waggaa 23 eegaan hidhamee boodaniin bahee waggaan bahummaas na barbaadanii hidhatti na deebisuudhaaf waggaa deemaniin achi jalaa baafadhe. Bara kamii kanatti qabamtee sababa maaliif ture kan isii qaban? 92 ABO'dha waraana ABO'dhaati hoogganaadhaan ture abbaatii birraatiin ture. Kan hin qabamne bara wayyaaneedhaa keessa. Haala mana hidhaa keessa ture minaa kaasif? Mana hidhaadhaa ka haala hamaadhaa ture. Sababa maaliitiif si qaban ture bara sana? Dhukaasa irratti hin qabame osoo dhukaasa jiru dhukkubsataa karaa Jibuutiitti gamana naquudha osootiin deemutu nama madoo kan hin ayyaase dhukkubsataadhaan wajjin natti dhufanii rasaasa waan hin harkaa qabuun hin fite san boodaniin qabame dhukkubsataanis kun ni dhumee kun horii hangi takanii bahee gara Jibuutiitti nachi haasa dhukkubsataa san waggaa san mana hakimaatu Jibuutii keessa jira akkasitti nachitti qabamee hursoo galee hursoo waggaa 2 fi 5 eegaan hidhame booda karaa suwaayitti ni dabarsanii suwaayii san ture achii baqaa ture achirraa baanaan san boodammaas hidhatti dachaasaa jechuudhaan nu barbaadanii achirraa ka'eetiin gara Soomaalii seenee karaa Bosaasootiin amma bakki nan jiru kunis mana hidhaa ka Itoophiyaadhaa kan Kacaalu keessa jirra. Rakkoo hammaata ilmi namaa jireenyaaf jiraachaa jirre keessa jirra amma bakka karaa makiinaa saaraa nuti irra gallurraa cuuphaan dhufee qawweedhaan irraa nu kaasee meeshaa keenya hunda nu jalaa gubee waa kaartoona nuti afannu hunda haala hamaa keessa jirra. Eessa jirtu? Adan keessaan jira amma Yaman keessa. Biyya Yemani. Ijoolleen illee bakka sana akka jiran kaaftee turtee mee waa'ee isaa nutti himi namoota gamiitu bakka sana jira? Namoota baay'eedha bakka kana jira kaartoona uffannaa waan nyaannu hin qabnu waan dhugnu hin qabnu iddoo itti fincaannu hin qabnu sa'a 24 namni fincaan ifi qabee akkanatti taa'anii jira fincaan kalee nama dhukkubsee asitti dhukkubsataa ta'ee namni dhumaa jira qabrii duunee nagarree waan qabriidha olii jiruu hamtuu jiruu hadhooytuu jiruu rakkinaa nama itti keessa jiru kana ala namni rakkoo biraa keessa jiru ni jira jeetu iyyaadu xiqqollee lubbuma takkitti nu baraaraa waan biraatiin lubbuma takkitti nuti immoo bakka takka gara nama 500tiin jirra jiruu ilmi namaa itti jiraatu miti sareelleen akka keenya kanaa miti. Ganna dheeraa rakkina argitee hidhaa keessa turte akka biyyaa baatee natti himte maaltu akka biyyatti hin deebine si taasise? Niin barbaadamaan amma chiinni milikee mootummaa jalaayis ni milikee bakka na barbaadaa jira waan ta'eef jecha achitti deebi'uu hin danda'u yoon achitti deebi'e yookaan hin du'aa yookaan hidhaa urmiitiin hidhamaa maatii xiyyaillee immoo iddoo isaan jiran irraan beeku qaamni lubbuu namaa baraaru lubbuu teenya nu baraaraadhaa jechuu barbaadeeti. Hanga'oota mootummaa wajjiniin mari'achuun isaanii dhaga'ame. Marii torbaniin dura taasifame jedhame kanaan furmaanni hin argamne marii qaama sadaffaa hirmaachise taa'uudhaaf garuu beellamni qabameera. Dhimmoonni irratti mari'atan maali? Darajii Gonfaatu nutti hima.
Ogeessonni fayyaa mindaan faayidaan garaagaraa fi haalonni biroon akka sirraa'aniif gaafachuun hojii dhaabuun mormii erga jalqabanii torban 3 guuteera. Baatii bilaa darbee akka nuuf sirratu jedhanii gaaffilee 12 mootummaadhaaf dhiyeessaniiru. Ergasii booda immoo mootummaarraa deebii dhabnee jechuudhaan hojii lagachuudhaan mormiitti jiru. Kanaanis hidhaa dabalatee hojiirraa ari'amuu fi dhiibbaan isaanirra ga'uu dubbatu. Gaaffii ogeessotaa deebisuudhaaf akka hojjetu garuu hojii dhaabuun fudhatama akka hin qabne ibsaa kan ture ministeerri fayyaa torban darbee gaafa jimaataa yeroo jalqabaatii fi qindeessitoota sochii kanaa waliin dubbachuun isaa beekameera. Haasaan sa'aatii 4 ture kun ministeerichaan kan waamame ta'uu BBC'tti kan himan qindeessitoonni sochii kanaa fi marii kanarratti kan hirmaate hakimni tokko haldureewwan 4 kaa'uu isaanii dubbateera. Ogeessonni fayyaa hidhaman akka hiikaman, warri hojiirraa ari'aman akka deebi'an, sodaachisuu fi doorsisuun jira jedhe akka dhaabatu, akkasumas dhaabbileen fayyaa beeksisa hojii qacaruuf baasan akka addaan kutan haldureewwan jedhan dhiyeessuu isaanii ibseera. Aangawoonni gaaffii ogeessotaaf beekamtii kennuu kan hime qindeessan kun gaaffilee kanneen bifa akkamiin haa deebisnuu kan jedhu irratti garuu garaagarummaan uumamuu hime. Gama ministeera fayyaatiin propoozaala keenya fudhadhaa yaadni jedhu dhiyaachuu kan dheeree hirmaatan kun qabiyyeen kun garuu ogeessota hin amansiifne jedhe. Qabiyyee propoozaala kanaa BBC'tti hin dubbanne. Marii booda garuu deetan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa miidiyaa biyyaalessaa irratti dhiyaachuudhaan gaaffii ogeessotaa yeroo dheerateef gangalataa kan dhufe rakkoo kuufame ta'uu dubbatan. Dabaluudhaanis ogeessota gara hojiitti hin deebine irratti hanga heeyyama hojii irraa fudhachuu kan ga'u tarkaanfiin seeraa akka fudhatamu akeekkachiisaniiru. Qindeessan sochii kanaa biiroon kominikeeshinii mirgoota namummaa Itoophiyaa qaama sadaffaa fi walabaa ta'ee akka mariisisu mariin dura taasifamaa jiraachuu BBC'tti himeera. Haa ta'u malee tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru irratti hundaa'uudhaan shakkiin murannoo dhabuu jiraachuu dubbatan. Mootummaan torbanootaaf hojiin dhaabbilee fayyaa hin gufanne jedhus dhaabbilee fayyaa irratti dhiibbaan mul'achaa jiraachuu xalayaawwanii fi beeksisaawwan ba'an garuu rakkoon kun jiraachuu mul'isu. Hojii dhaabuun mormii gaggeessuun rakkoo guddaa fidaa jiraachuu ni hubanna kan jedhe qindeessaan tokko dhukkubsattoonni baay'een wal'aansa argachaa hin jiranis jedheera. Beellamni isaanii dheerachaa jira. Baasiin malleef saaxilamaa jiru jedha. Hawaasa irratti dhiibbaan guddaan uumamaa jira jedheera. Ogeessonni fayyaa dhiibbaa wal'aantotaaf sirna fayyaa ga'uuf itti gaafatamummaa kan fudhatu mootummaa akka ta'e irra deddeebiin dubbataniiru. Mormii gaggeessuudhaan wal qabatees ogeeyyiin fayyaa 80 ol kan hidhaman yoo ta'u 9 ammoo mana murtiitti dhiyaachuun ni yaadatama. Mootummaa akka ta'e irra deddeebiin dubbataniiru. Mormii gaggeessuudhaan wal qabatees ogeeyyiin fayyaa 80 ol kan hidhaman yoo ta'u 9 ammoo